Akkam jirtu ijoollee nagaa jirtu? Qophii sirna gadaa torbee darbee keessatti kutaa lammaffaadhaan waa'ee sirna dhaha Oromoo isin biraan geennee turre. Ijoollee dhaha jechuun duuka buutuu sirna gadaa Oromootii fi akkasumas lakkooftuu yeroo ta'uusaa, yeroon uummata Oromoo biratti qooda guddaa kan qabu ta'uusaa, guyyaa tokko keessatti yayyaboonni 5 kan jiran ta'uusaa, ji'a tokko keessatti guyyaa 29 fi walakkaan kan jiru ta'uusaa, dhaha uummata Oromoo keessatti waggaan tokko guyyaa 354 kan qabu ta'uusaa, akkasumas ammoo guyyoonni torban keessatti argaman torbanuu hiikaa fi milkii mataa ofii kan qaban ta'uusaanii, guyyaan tokko sa'aatii 24 yookaanis ammoo qoodama maqaa 24 kan qabu ta'uusaa, kana keessa maqaan 5 kan yayyabame ta'uu, ganama, guyyaa, galgala, halkan, qawweetuu jedhamee maqaan yayyaba 5 kan beekamu ta'uusaa isiniif dhiyeessinee turre. Oromoon tooftaa yeroo ittiin lakkaahan kan qabu ta'uu isaatii fi akkasumas ammoo hayyoonni dhaha kana beekan ayyaantuu akka jedhaman, Oromoon falaasama bara hedduu kalaqatee qabu kan guyyaa, ji'aa fi bara lakkaawachuudhaan sirna gadaa isaa ittiin geggeeffatu kan qabu ta'uusaa, uummanni Oromoo erga dhahaa fi dhawaata kana jalqabee akkuma uummatoota addunyaa biroo erga eegalee jaarraa hedduu kan lakkoofsise ta'uusaa qophii torbee darbee keessatti isin biraan geennee turre. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiinis kutaa sadaffaa waa'ee boca baatiitii fi akkaataa dhalachuu baatiitii fi akkasumas ammoo dukkanuu baatii irratti hundaa'uudhaan haala qoqqoodama dhahaa guyyoota ayyaanaa 27 hanga 30 waan qopheeffanne isin biraan geenna. Hanga xumura qophii kanaatti ayatan nu hordofaan dhaamsa kenna. Egaa ijoollee uummanni Oromoo haala dhahaa fi dhawaatatiin yeroo isaa qoqqoodee kan dhiyeessuuf dhimmoota sirna gadaa keessatti raawwatamanii fi jila aadaa keessatti argaman hundaafuu guyyaa dhahaa qaba jechuudha. Guyyaan kun ammoo maqaa ayyaanaa qaba jechuudha. Kanaanis haala qoqqoodama ji'a tokko keessatti ayyaanonni 27 yookaanis 27 hanga 30 jedhan qooda itti qaban isiniif dhiyeessina. Uummanni Oromoo falaasama isaa keessatti dhaha kana lakkaawachaa kan ture duraan tulluu irratti ol ba'uudhaan yookaanis ammoo dhagaa ol dheeraturra ba'uudhaan ilaaluudhaan haala teessuma urjiileen ruuda keessatti yookaan hawaa keessatti qaban ilaaluudhaan hubateet ittiin raaga. Oromoon falaasama bara hedduu kalaqatee guyyaa, ji'aa fi bara lakkaawachuu erga eegalee jaarraa hedduu lakkoofsiseera. Barri kun waggaa 6417 gahuusaa isiniif himnee turre. Dhagaan mala hidannaa yookaanis dhaha ittiin booranni itti fayyadamaa ture ragaa baha. Dhagaan kallattii urjiilee dhahaa salphatti ilaaluudhaan guyyaa, ji'aa fi bara himuuf itti gargaaramaa turan kun naamuraatungaa jedhamee beekama. Akka qorattoonni saayinsii hayyoota Oromoo gaafachuudhaan himanitti naamuraatungaa jechuun dhagaa uummataa jechuudha. Dhagaan kun kaaba Keeniyaa naannoo hara Turkaanaa kan uummanni Oromoo Booranaa jiraatutti argama. Kunis utubaa dhagaa dhaabbataa 19 kan qabuu fi kallattii urjiiwwan torbaniititti garagalee kan argamudha. Haalli kunis Oromoon osoo teknooloojiin ammayyaa hin jalqabin dura mala bara hidachuu yookaanis bara lakkaawachuu kanatti gargaaramaa turuu isaa agarsiisa. Mala hidannaa kana keessattis dhagaaleen kunniin kallattii urjiiwwanii agarsiisu. Urjiileen kunniinis urjii 7 dhaha uummata Oromoo walitti qabanii hoogganantu jira jechuudha. Isaanis lamii, buusan, algaajima, bakkalcha, arba gaadduu, urjii wollaa yookaan urjii bolqaatii fi basaa jedhamaniiti beekamu. Ijoollee urjiileen kun afaan Oromootiin lamii kan jedhaman kun Ingiliffaan beetaa tiriyangus yookaan beetiligus, buusan kan jedhamu ammoo pileeyidis, bakkalcha kan jedhamu ammoo aldebiraan, algaajima kan jedhamu ammoo belaatriks, arba gaadduu kan jedhamu ammoo seentras, wolla yookaanis wolqa kan jedhamu ammoo saayif, basaa kan jedhamu ammoo siras jedhamaniiti beekamu.
Isaannan kana ammoo isinilleen galgala yeroo duumessi roobaa hin jirre urjiilee ilaaltanii yogguu barbaaddanii argattan isin fayyadaa jechuudha. Irran isinii deebi'aa. Urjii lamii kan jedhaman Beetelegeus, urjii buusan kan jedhaman Pileeyidis, bakkalcha kan jedhamu yookaan urjii gaalessaa kan jedhamu Aldebiraan, algaajima kan jedhamu Beelaatiriks, arba gaadduu kan jedhamu ammoo Seentiras, wollaa kan jedhamu ammoo Saayif, basaa kan jedhamu ammoo Siras jedhamaniit beekamu. Egaa ijoollee uummata Oromoo biratti bakkeewwan tokko tokkotti waamichi urjiilee kanaa xinnoo maqaa dabalataas qabaachuu malu. Urjiileen kun Oromoo Booranaatii fi Gujii biratti haala wal fakkaatuun beekamu. Oromoo Arsii birattis akkanumatti beekamaa jechuudha. Egaa ijoollee mala hidannaa yookaanis dhaha lakkaawachuu kana keessattis urjiileen kunniinis raaga yookaanis bara gammachuu, bara quufaa, bara dagaaginaa, bara hormaata gaarii, bara sirna gadaa itti walirraa jijjiiratan yookaanis yaa'ii sirna gadaa geggeeffatan kana namaaf akeekuu jechuudha. Egaa ijoollee dhaha Oromoo keessatti waggaan tokko guyyoota 354 qaba. Ji'oota 12 qaba. Tibba yookaanis waqtiilee 4 qaba. Jiini tokko guyyoota dhahaa urjiilee 27 qaba. Kan hafu ammoo sadeen safuu jedhameet beekama. Jiini tokko torban 4 qaba. Torban 4 kunniin ammoo tokkoffaan dhaloota jedhameet beekama. Lammaffaan addeessa jedhameet beekama. Sadaffaan goobana jedhameet beekama. Afraffaan dukkana yookaan dukkan durisa jedhameet beekama. Guyyoonni ji'a keessa jiran hundumtuu maqaa fi hiika mataa isaanii qabu jechuudha kaa ijoollee. Fakkeenyaaf baatiin wayita dhalattee ol guddattee dhalootarraa gara addeessatti guddatti, addeessarraa goobanatti yookaan yeroo jiini goobanu fuul muun isa Ingiliffaan jedhamutti ol guddatti. Goobanni kun ammoo deemeet walakkatti deebi'ee gara dukkan durisaa ta'a jechuudha. Akkanatti uummanni Oromoo ayyaanota 27 kana dhaloota baatiitii fi dukkanuu baatiitiin wayita lakkaahu torbeen tokkoffaa dhaloota yookaan yeroo baatiin haarofti baatu yookaan mul'attu jechuudha. Yeroo baatiin haarofti baatu uummanni Oromoo ayyaantuunis ilaaluudhaan erga arganii booda eeyyee mul'atte baatiin haarofni mul'atte jedhanii baatiin nana baatee nan dhabin ba'ees hin dhabin ji'a nagaa nuu ta'i bara nagaa nuu ta'i jechuudhaan eebbifatu jechuudha. Kana booda ayyaana jalqabaa irraa ka'uudhaan dhahachaa gargaaramu. Haala boca ji'a ilaaluudhaan guyyoota ji'a keessatti jiran lakkaa'uudhaan ji'a tokko keessatti guyyootii 30 kana akka dhaha uummata Oromootitti guyyaa 29 fi walakkaa qaba jechuudha kaa ijoollee. Dhalachuun baatii kun torbeen tokkoffaa dhaloota jedhama. Innis ayyaanota akka Hinikkaa, Sonsa, Alkaajima, Arba, Walqaa, Basaa Duraa, Basaa Boodaa kan jedhaman qaba. Torbeen lammaffaa ammoo addeessa yookaan yeroo jiini sirritti ifaa dhufu jechuudha. Kunis carrawwaa, dureettii, dullattii, salbaana duraa, salbaana deettii, karaabdicha, gardaaduma jedhamuudhaan qoqqoodama. Torbeen sadaffaa goobana yookaan yeroo jiini goobanu yookaan fuulmuun jedhamee beekamutti ol guddataa dhufa jechuudha. Kunis ammoo ayyaanota akka sorsa yookiinis waata, ruruma, lumaasa, gidaadaa, ruuda, areerii duraa, areerii boodaa jedhaman of keessaa qaba. Torbeen afuraffaa ammoo dukkana jedhama. Dukkan durisa yookaan yeroo jiini dibe yookaan dhokatu jechuudha. Kana jechuun ayyaanota torba of keessaa qaba. Adulaa duraa, adulaa boodaa yookiin adulaa kormaa, adulaa jabbii jedhamuudhaan kan beekaman, garba qara, garba deettii, garba maandhaa, bitaa qara, bitaa lamuu jedhamuudhaan qoqqoodamaniit beekamu. Egaa ijoollee uummanni Oromoo akkanatti qoqqoodee dhahaa fi dhawaata isaa ilaallataa jechuudha. Egaa ijoollee ayyaanonni yookaanis guyyootiin 27 kun guyyoota urjiileen sirritti raaga dhahaa fi dhawaata namaa qajeelchan kan argaman ta'uu isaaniiti. Isaan kanaan fayyadamuudhaan baatiin dhalattee hanga xumuramutti wantoonni hojjetan hundumtuu as keessatti hiika qaba. Hiika isaanii keessaa inni tokko ammoo yeroo itti mana ijaaran, yeroo itti duula deeman, yeroon itti jila geggeeffatan, yeroon itti utubaa manaa muran hiika qabaa yookaanis guyyoota dhahaa qaba jechuudha. Kanaan dhaha jechuun
haala oolii bulii kan ittiin qajeelfatan jechuudha. Akkaataa lakkoofsa baatiitiin ji'a tokko keessatti guyyaa 29 walakkaatu jira. Akkaataa dhaha urjiitiin ji'a tokko keessatti guyyoota 27.3tu jira. Uummanni Oromoo dhahaa fi dhawaata keessattuu lakkoofsa urjii kan astiroonomotaan mirkanaawee yeroo har'aa saayinsiidhaan beekame kanaatti kan dhiyaatu bara dheeraadhaaf tumatee qaba jechuudha. Har'aaf waa'ee dhaha Oromoo irraa qabannee kan isiniif dhiyeessine kanumaan xumurra. Torban kutaa 4ffaa isaatiin walitti deebinaa. Hammasitti qophiilee OBN gaammee hafan wajjiin nagaan nuuf tura.